Maala naasaa bannaati walumaa naasaa uffitanii gara mana wanta kaafistanii. Hojiin qabdu yerra? Har'aan qabu bannaati naasaa oolaa. Eessa tare? Sulultuma jira. Boroo kaadhufoon nyaala fumee wal argina. Bakka wal agarra bakka wayii danna bakka wayii tasi fireera qabee boru bannaati. Boorsi jedhee walgaata siin jedheen. Amaa fudhatti dhufeera. Diinaa ol korsiisee? Gara inni amma ammaa adda alma boonni kaasa minni isa ganama jammara minni. Beti? Ni ganama jammara. Hawi? Sema. Nah. Godi hawwii tana argatte galma koo waan isi kiisuuf deema miilana. Godi ante zoro zoro nan ganne. Annamaati zoon argate inni ishee Ana hawwii saaksiidha baakkachu attuma miti. Badaa manaan amanina. Fakkaata? Saaksiidha dhugaa rabbii. Maal ta'e tote ammaa galaanoo ni kosii fi gammada beektamiti garuu. Beeko. Galaanoo koo bakka bafikir lafa karbe noosu. Badaam karbe noo badaam. Samuuna nan dhufatteerti beektaa? Miilana yooma si bira dhufee maa uummata amansiise malee namni si amanuu hin jiru baay'isawwee. No, video ba isallee otooni Milana Hamza maal akka jedheen beektaa maal akka jedheen beektaa? Gaafa samii akkanatti boosti gochuu dhufan deemaadha naa bilbile. Boosti gochuu dhufan deemaadha manaa koociidii naan jedhe. Dursuma immoo natti beera beektaa akkanaa qalabati wayyan gochuudha deemaa akkana akkanaa naan jedhe ishii jedheen. Gaafa inni poosti godhuu nan bilbileef daqiiqaa 10 hin guunne. Galoon jedhe yeenaan jedhe. Kuni koo kan sirbaa gaafa sirba waraabdanii namuu natti himne gaane akkanumatti shakke. Gaafa sadii miti hin jedheen. Ara miti maachuu barbaaddeeti bannaa jedhe akkamitti bilbiisee deemte yeroo sagantaa nama na gurgurtaa jiraate. Nuyi namni beektaa akkamitti bilbiisee deemu. Akka deemu natti beektaa kan shakke yaaduraan sammuu biyya keessatti. Uummatatti muutii qabateef naannessee. Booda daqiiqaa 30 odoon hin guutimmoo waan biraa poosti godheenis. Daqiiqaa 30 hin guunne. Uummanni jarjaree waamee qabarreessee footoo gadi fuudhee nan taasise uummata kanaan. Galaanootiin aanti akkatti eegu uummanni bakka gaarii isaa hojjetu yaraa isaa hojjetu. Bakka inni waanumatti numa dubbannaan inuma amanu. Qoome addis kun viidiyoo baatee ta'e nan galchame addis kootu gale viidiyoo bahi garuu. Waan rakkina qabaree. Addis kootu. Garuu viidiyoo baata. Addis. Akkamidha? Jara galata rabbi. Yala wayye. Video pe addis. Inna asaka. Hawi. Askazale. Jira firan. Nama sirbu tokkicha ol galchimee galo. Eenyuun? Nama sirbu tokkicha. Ati sirbitaa? Maali sirbiti? Yeroo ani waa jiru nama gurguddaa biratti sirba malee mereetumaan kan warra sirbaa deemaree. Lashi nama sagalee qabu tokko lakkoofsa tokko barreeffadhu. Nama sagalee qabu. Beeksisa baasna qoy naa oole. Nama sagalee qabu. Nama xixiqqaa. Laakkee an akkas hin jenne jechuun madarakii irratti faa sirbaa jiru barbaadeen. Asumatti sirbi indoom nama galchu. Korsaa qoy. Korsaa.
Seenaa mulgeetaa naa galchi seenaa mulgeetaa kunoo seenaa mulgeetaa sana. Yala kuno. Seenaa argatte. Andee. Seenaa. Indoo. Koi. Galaana sirra yaa'ee galuutoo onneetu nama daa'ee sanyiitii ilaala. Galoo abbaa jaalalaa naawol mootii jaalalaa maali aantee bannaa ta'e jaalalli kun bakka hafuura nu kutee dhugaa waaqa anas na qabaa jira baran. Amma galoodhaaf sirba tokkicha hojjedhu. Maareen ala hojjedhaaf bannaa obboleessa galoo baay'een jaaladha rabbi. Galoo. Hunda keessanuu immoo sinan jaaladha oo. Ooyye. Jira dhugaa rabbi akkam jiru. Anaa sirba tokkicha naa hojjedhee na baasu. Amsa kana beektaa seenaa. Amsa Dookter. Amsaa kana nan beeka nama jabaa namaati aantee nan jaaladha amma surmaa'uu Amsaa Shaafii Kaanadaa jira miti. Follow warra qabna. Yeroo dheeraa follow irraa qabna baay'ee tureera baay'ee. Follow walirraa qabna. Hamzaa kanaan dubbisuuf an barbaada ture bannaate gaabiin itti gusadee naa ol maal jecha. Easy maali bakka. Singita na dadhabsiistee itti bannaate agartee 200 kun nyaanneem gaafas. Hamza laale Oromoon gaafa namatti dhufu nama laallatee namatti dhufa laal. Anamma uummata nama 80tu jira nama uummata 80 fuulduratti si gaafadhe ati akkanumatti yoo dhuftes na bira dhaabbattes rakkoon qabu garuu. Annan dhufa dhaggeeffadhu nan dhufa na waamii na dhufa garuu gaabii kee narraa qabedha gaabichuma sodaadhani. Sitti qorreera Hamza. Hin qorrine galootti uffise galoo jiru flash. Wajjin nan na bakka inni jiru ani beekamaa jaanati. Akkas naa gori akkas naa jedhe hawwiittis nan uwwisa hawwii eno laal intalaan ishee qabatte sana laal sabboontu intalaan boo. Jaarti galaanoodhin jaarti galaanoodhin. Ishi ani isaan haa ta'u waan nama milkeessu. Galo. Ooyye. Jirta qulqulluu nama. Abshirtiin jecha artishiinis. Jirra akkam nagaa dhabde. Naguma galo. Jira galata saammo. Magan jiraatte obboleessa keenya qaalii. Asirra kee beeksifadhu kaa seenaa asumarratti yaa kee beeksifadhu. Hamza dhibaarta miti. Koi Hamza. Yoo. Uffadhu waaqatu ittiin nama gahaa. Maal jette? Uffadhu waaqatu ittiin nama gahaa sin jedhan. Ispoonsera naataa ture warri ispoonsera naataa tan keessaa na dubbisaa. Nan deema. Maal hin taane dirqama taana maal jechuudha kun hin taana kaa'in. Ispoonsera naataa taanaan min chigiraal nan uffadha. Jaalattee uffattaare seenaan dubbatin ati wajjin nanna kana kanatti maaf dubbattee mumaa. Ati immoo arabaa kee silkii kun lookee hidhiin balleessa. Lakki Hamza laal maal tura beektaa dhugaa rabbi kennaa fooloo irraa qabdu garuu siif hin ta'a jetti. Namni irra waadaa gala malee seenaa boo iddoo waadaa isaatti argamu baay'ee beektaa. Ani immoo riilii masaa amma yeroo ammaa kanatti qooshee duubatti gootu sadheera. Durallee namarraa hafuun jaallannu waan akkana. Waan Oromummaa urgaa'u kana falmii fa'aa agartee takkatti bareechine. Fataa jedhani waan tokko yaadanii akkasumatti koottaa hundi keessanuu si yaameera isin dhuftanii bira dhaabbannaa maallaqa qofa miti ilmi namaa walii godhu jettee dhiiroo.